Tapha Manchester City waliin qabnuuf qophaa'eeraam dilbanni naaf ga'u dideeraam Itihaaditti waancaa Karabaa'uun waan nurra ga'e haloo baachuun barbaadaam dursaa taphattoota Arsenal Declan Rice jedhem taphattoonni koo seenaa kana dura hojjetamee hin beekne hojjechuuf humna qabu bara 2004 booda waancaa Premier League England fudhachuuf dhiyaanneerraan yaada Mikel Arteta ture torbee 33ffaa Premier League Englandin kilaboota waancaa morkatan yeroo murteessatti walitti fide Itihaaditti kallattii waancaa murteessaaf eegamaa gareen Pep Guardiola dhaaleenju Manchester City dargaggoota akka Raya Cherki, Jeremy Doku, Antoine Semenyo fi Nico Orelin durfamaa gareen faallaa dura dhaabbachuuf yeroo rakkatanitti loltoota Mikel Arteta kallattiin dhukaasu jala bade waliin walitti dhufu bara dorgommii kana garee mokkataan kamiyyuu dura dhaabbachuu hin dandeenye akka ta'e kilaboota ciccimoo injifachuun kan agarsiise Arsenal adeemsa keessa akka leenca ilkaan cabee ta'e taphoota walitti aansee injifachuuf rakkate dorgommii hundumaan taphoota 5 darban keessaa 3 mo'amee 2 injifate taphoota kanneen gooliin 6 itti galee 3 qofa galche ittisuunis goolii galchuunis gadi bu'eera Citizens Manchester City gidduu kanatti taphoota 3 walitti aansee mo'ate goolii 9 galchee tokkollee hin keessummeessine kanarraa ka'uun seenan irra deebi'uuf jechuun xiinxaltoonni fi deeggartoonni kubbaa miilaa tapha dilbataa xiyyeeffannoon eegaa jiru baroota 3 darban walitti aansee sadarkaa lammaffaan kan xumure Arsenal baroota kanneen guyyoota hedduuf erga liigicha dursaa ture booda xumuratti waancaa malee galeen keessumaa bara 2022-23 guyyoota 248 dursaa ture taphoota 8 xumuraatiin duubaa ka'uun Manchester Cityn waancaa fudhate ga'umsi kilaboota lamaanii gargar ta'uun ammoo daranuu taphoota xumuraa hafaniin morkii waancaa eenyutu murteessuu akka danda'u harkuma isaanii jira Pep Guardiolaan baroota Manchester City leenjisaa ture gara xumuraatti taphoota hundaa injifachuu riikardii fooyyee yoo galmeessu Arsenal Mikel Arteta jalatti xumura rakkateen garaagarummaa qabxii 6 caalamee sadarkaa lammaffaarra kan jiru Manchester Cityn Itihaaditti taphoota Premier League England 10 darban Arsenal waliin taphateen hin mo'amne torbaan injifate 3 qixabee ta'us as dhiyoo Gunners Manchester City waliin taphoota 5 taphate keessaa 2 injifate 3 qixabuudhaan hin mo'amne bara kana Premier League England Emiratesitti qixabahan Wembleytti waancaa Karabaa'uun Manchester City ga'umsa olaanaa waliin 2-0 injifate sanbata darbe Bournemouth goolii 2-1 mo'ame garaagarummaa Manchester City waliin qabu 12tti bal'isuuf carraa qabu dabarsee kan kenne Arsenal Manchester City yoo mo'ame garaagarummaan jiru 3tti xiqqaata tapha qixxeessitu kan qabu Manchester City sana yoo taphate wal qixxaachuu danda'u kun ammoo mandara London hirriba dhorkeera amma taphicha kan murteessu leenjistoota kilaboota lamaanii akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatamu akaadaamii Barcelonaatti hanga Manchester City keessatti waliin leenjisuu kan ga'an Pep Guardiola fi Mikel Arteta baay'ee wal jaalatu kun garuu karoora isaanii hin jijjiiru Pep Guardiolaan ergan England dhufee morkataan Manchester City Liverpool malee Arsenal miti jedhus baroottan darban Arsenal morkataa Manchester City ta'uu mirkaneesseera waggoota 4 darban keessaa 3 isaanuma lamaantu waancaa waliin morkate taphattoonni duraanii fi xiinxaltoonni kubbaa miilaa yeroo ciniinsu Arsenal jechuun ibsuun erga Arsenal Champions League Awurooppaan walakkaa xumuraaf darbee booda taphataan duraanii Arsenal Thierry Henry Mikel Artetanii ibidda qabsiisuuf qophoofne jedhe deemee Itihaaditti nutti yaa mul'isu yoos dhuguma jenne amanna jechuun ni beekama Michael Owen ammoo akkas jedhe dilbataa waggoota dheeraan booda tapha cimaa Premier League England arguuf jirra kuni tapha murteessaa kan injifate shaampiyoonummaa isaa kan itti murteeffachuu danda'u jedhe Manchester Cityn dammaqeera akka sibiilaa jabaateera boqonnaas qaba qormaata bara dorgommichaa kan darbu tapha ittiin beekamu jedhe tapha kanaan tooftaan tapha kilaboota lamaanii goolii galchuuf murteessaadha Arsenal kilaboota ciccimoo liigichaa Manchester City Liverpool fi Manchester United waliin yoo taphatu ammi kubbaa qabatee taphachuusaa baay'ee gadi aanaadha kilaboota kanneen irratti tapha banaadhaan hammi goolii galchuu Arsenal harka 0.6 yoo ta'u Manchester City harka 0.89 galmeessuun tokkoffaadha taphattoonni akka Raya Cherki Jeremy Doku ammoo tooftaa kana murteessoodha tapha kanaan gama Manchester City miidhama salphaa tapha Chelsea irratti mudateerra Nico Orelin deebi'ee shaakala hojjeteera gama Arsenal Noni Madueke Champions League Awurooppaa irratti miidhame taphachuu danda'a jedhameera Bukayo Saka Juren Timber Calafiori fi Martin Odegaard hin beekamne Premier League England torbee 33